Iyooyyaa harka fuune jira jirtu akkam jirtu nagaa keessanii ani jira nagaa kooti bakka jirtanitti nagaa faraarra waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota siifan tuubii nagaa keessanii baga gara chaanaalii kana nagaa nuftanii isiniin jedha warri chaanaalii kana haaraa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha maatiin kokkuma kalee seen gadaa koomentii laayik gochuudhaan na jajjabeessaa hamma dhuma sagantaa keenyaatti immoo na waliin turaa isiniin jedha. Har'ammoo mee wanta isiniif qabatee dhufee ture jechuudha. Mee sagalee kana dhaggeeffanneetu saniin booda wantoota jirummoo irratti dubbadha jechuudha. Hiriyyaan badduu si balleessuu barbaadde. Rabbi hiriyaa badduu sirraa haa qabu. Shamarran biyya Arabaa keessa jirtan qalbiitiin otoo hin jarjariin viidiyoo kana dhaggeeffadhu. Mucayyoon tokko karaa tiktokii kiyyaa dhuftee maaloo beetii si barbaadeen jira. Lakkoofsa keenyaa ergina jette. Anis lakkoofsa koo ergee fi karaa weesaappii uftee na dubbiftee maaloo mana ijaazaa yookaan mana boqonnaa ati ni qabdaayii jettee na gaafatte. Anis maali ati kana dura mana boqonnaa hin qabdu jedheen ishee gaafadhe. Ani ergan biyyarraa dhufee kontiraata mana madamiitii dalaguu jalqabeetii waggaa 2 fixeen jira. Madamiin koo na jaallatti. Anis isheen jaalladha. Hojiin natti baay'atus hin jiru. Garuu hiriyaa koo tokko bakkeerraa kan hojjettu nan qaba ture yeroo hunda wajjin haasofna. Hiriyaan koo sunis guyyaa tokko damoosni kee mana madamiitii meeqa nyaatta jettee na gaafatte jennaan. Anis 1,000 nyaadha waan ta'eef 1,000 fudhadhaa jedheen isheetti hime. Isheenis maali ati gowwaadhaayi otoo bakkee kana dhuftee isa mana madamiitii ji'atti qarshii 1,000 fudhattu bakkeerraatii guyyaatti qarshii 1,000 fudhatta naan jette. Anis yommaa isheen akkas naan jettu baay'ee kana gammadee maa kanan dura natti hin miiniree jedhee jennaan ammas darbee hin qabu naan jette mana kontiraataatii na balleessite. Anis mana boqonnaa ishee gaafa naqu gaafa guyyaa lammaffaa fiddee dhiira na bukkee keessee haasofsiisii na jettee gara kushiinatti achi deebite. Mucaan sunis na qaqqabuu gaafa eegalu ofirra darbadheetiin gadi ba'e. Achi booda isheenis faana koorra dhufte maali ati faaraa wayiitii qarshii 1,000 elekinoo kanuma dhakaa of dabarsaa jirta. Otoo mucaa sana haasofsiistee jiraatteeti qarshii 1,000 fudhattaa borillee gara biraa yoo haasofsiiste qarshii 1,000 fudhattaa. Kanumaa hojiinii jettee mucayyoo sana gaafa isheen akkana jettu mucayyoon sun baay'ee aartee ani qaama kiyya gurguree qarshii 1,000 fudhachuu dhufe otoo hin taane humna kiyyaan dafqee hojjedhee 1,000 guyyaa fudhachuu dhufe malee ati kanaaf na waamtee ati kanaaf na baaftee jedheen ishee wajjin wal lolee. Achi booda ammas gara deebi'u waan hin qabneef gaafa guyyaa lammaffaa shayii danfiftee naa fiddee. Achi booda keessi kiyya waan na shakkeef maali ijoollee warra kaaniif maaf hin danfisne jee jennaan ati keessummaadha naan jette. Achi booda anis shakkee ani shayii sukkaaraan hin dhuguu hallichaan dhuga jee jennaan eeshi aqeen hallichaa sii fida jettee gara kushiinaatti gaafa isheen achi deebitu anis faana isheerra suuta jedheen aqee barrii jala dhaabattee ishee ilaale. Isheenis shayii sana keessa qoricha buuftee naa fiddee gaafa isheen as deebitu anis ishee qabadhee warreebne jettee baay'ee boossee natti himte. Tole sagalee kana dhageessanii todheetananii yaada. Dhugaa dubbachuuf wantoota baay'ee garaa nama nyaatudha jechuudha. Wanta baay'ee garaa nama nyaatudha jechuudha. Ijoollee keenya baay'ee isaanii kan galaafate warroota akkasiiti. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen keenya gaafa biyyarraa dhufanii eenyumtu isaanii kontiraata dhufu. Garuu gaafas gahanii hiriyaa gadheemni bofa marga keessaa caaltii jedha Oromoon gaafa mammaakuu lakka wantichi dhugaadha jechuudha. Ishiin amma hiriyaa kooti jettee itti matteeni. Isinii galaami. Hiriyaa kooti jettee itti matteen garuu ishiin maal goote dabarsitee jechuudha. Birriidhaa jettee dabarsitee mucaa kana gurguraa jirti jechuudha. Egaa kunoo kanadha. Kan ijoollee keenya karaatti hambise. Kaayyoo manaa baaniif kan wallaalchise. Ani dhufanii waan hin taane keessa galanii miidiyaa irratti bahanii immoo boru akkanan ta'e achiin immoo akkasan ta'e kanan ta'e kan jedhan ijoolleen keenya baay'ee isaanii sababii kanaafidha jechuudha. Kanarraa ijoolleen keenya of qusannoo guddaa gochuun nurra jiraata. Maaliif erga kontiraataan dhufnee dirqama kontiraata keenya sun fidnee illee maal abbaasaa wanti biyya lafaa kun hundumtuu hin darbaa. Birri nuti alla raallu kunis ijoo hin dhufaa hin dhumaa dhugaa dubbachuuf taana matalee birriin biyya kanaa hin barakatu sanuu. Dhugaa waaqa garuu
wanti hundumtuu immoo fayyaa keenyatu caala jechuudha. Fayyaa keenya wanti caalu tokkollee hin jiruuni. Har'a mucoon kun gaafa dabarfamtee akkasitti kennamtu otoo ishiin nama jabduu fi nama beektu ta'uu baatte ilmi kun otoo ishee irratti raawwatee miti silaa har'a mucoon kun tokko fayyummaa saayikooshiitiif miidhaa guddaa ishirraan gaha. Bakka jireenya ishiin jiraatullee hamma fedhetu argatteellee jechuudha jireenya gammachuun jiraattu mucaan kun jechuudha. Isin eegala miti. Inna adaraa keessan dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ijoollee baay'eedhaan ijoolleen akkas ta'aa jiran jechuudha. Andee dhugaa dubbachuudhaaf mucaan tokko yeroo darbe akkasitti naa dawwaltee turte jechuudha. Naa dawwalteetu waan akkasiitu jira. Amnaa jettee natti haasofte. Maqaa Yesuusiitiin jedhee manzimman jedhee baqqaanii dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Baay'ee waan akkasii fokkisaadha jechuudha. Inta waan akkasiin barbaachisu. Maaliif waaqayyo gaafaatti manaa baatee akeeka manaa baateef si beeka jechuudha. Xinnoos haa ta'u guddaas haa ta'u waan hojjenne irratti jechuudha. Waan arganne irratti waaqayyo yoo galateeffanne waaqayyo xiqqoo nu eebbisa jiru. Dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu rakkinas ta'e beelas ta'e dheebuus ta'e lafuma kontoraata nu fudhatan sun jechuudha. Obsinee taa'uu nurra jiraata jechuudha. Obsinee taa'uu nurra jiraata jechuudha malee haala akkas ilaallee jireenya nuti mana sun keessatti dabarsaa jirru ilaallee dabarsinee immoo waan biraatti yoo of kennine balaa biraatiif of saaxilachuudha humna keenya iyyuu balaa biraatiif of saaxila jechuudha. Maaliif amma mucaan kun laale osoo mucittiin kun nama jabduu ta'uu baattee raattee dhimma guddaatu ishirra gahaa jechuudha wanti kun. Waan guddaatu ishirra gahaa ture. Har'a laali miindaa ji'a tokkotti nyaattu guyyaa tokkotti jettee waamteeni. Ishiin immoo hiriyaadha jetteetu dhaqxe jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanatu jira jechuudha hiriyyaan. Kunoo kan maqaa ijoollee keenyaa balleessisiise kan ijoollee keenya dabarsee waan hin taanetti kennisiise haga dhaqee sadarkaa lubbuun isaanii ba'uu ballee kan geessise isaan kana jechuudha. Isaan kanatu argatanii kan qabatanii seera jala oolchatan dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Innaa maal jechuun barbaadeseeti walumaa galatti ijoolleen keenya dhugaa waaqa adaraa keessan hamma danda'amaa ta'e tokko waan hojjettu irratti waaqayyoon irratti kadhadhu. Si gala miti waan hojjettu irratti waaqayyoon irratti kadhadhu. Lammaffaan immoo manuma jirtu sun keessatti haalli yoo si mijachuu baate jireenyi mana sun yoo sitti ulfaate jechuudha. Siif yoo dadhabame wanti waaqayyoof dadhabame tokkollee hin jiru. Si gala miti. Wanti waaqayyoof dadhabame tokkollee hin jiru. Kanaafuu maal goota? Lafuma jirtu sunitti hamma fedhe sitti ulfaatu jechuudha. Wajjin isaa baay'atu, daddarbaan isaa baay'atu, gadi qabamuun isaa baay'atu. Waaqayyoon kadhadhu. Hin danda'ama. Isaaf hin danda'ama. Akka amantii keessanitti kadhadhaa waaqayyoon. Tirfii rakkina mana sun keessa jirru laallee yaaddoo fi dhiphina mana sun keessa jirru laallee dabarsinee balaa biraatti of kennuurra mana sun keessatti waaqayyo yoo kadhanne waaqayyo humna qabarratti mul'achuu hin danda'a. Sinii gala miti. Garuu nummoo dabarsinee ofii keenyaaf ofii yaadnu yoo ta'e ofii keenyaaf ofiif bakka hin laannu yoo ta'e sirrii dabarsee namni nu kennuu danda'a. Kunoo kanuma akka mucattii kanaati jechuudha waan biraa of keessaa hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan ijoolleen keenya mallee taanaan lafa jirtanitti hamma argatte irratti xiqqoo irratti bakka waaqayyoon galateeffadhu yaa waaqayyo suma kana naa eebbisi. Kanuma naa eebbisi. Kanumaan hin jiraadha jedhanii waaqayyoon galateeffachuudha malee ishuma argatan sunuu dhiisanii balaa biraatiin of kennanii waan hin taane irraa obbuusuun homaa gaarummaa hin qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan homaa gaarummaa hin qabu. Jabaatanii isuma hojjetan irratti waaqayyoon kadhachuudha. Jabaadhaa adaraa keessan iddoo jirtanitti bakka hamma argattan irratti jabaadhaati waaqayyoon irratti kadhadhaa. Yoo haalillee isin ulfaate jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoon waan hundumaa hin danda'a. Waan barbaade yoo ta'e jechuudha. Daani'eel gaafa boolla leencaatti darbatame haduuf boolla leencaatti darbatame. Isinii gala miti? Garuu Daani'eel hin duune hinuma jiraate. Kanaaf wanti waaqayyoof dadhabame hin jiru isiniin jechuu kooti. Wanti waaqayyoof dadhabame hin jiru. Tirfii rakkinaaf yaaddoo keessa ilaallee balaa biraa roobbuusurra of qusachuu qabna. Mana sun keessatti waaqayyoon kadhachuu qabna. Han arganne irratti immoo jabaannee waaqayyoo irratti kadhachuu qabna. Adaraa keessan piliis ijoolleen keenyi ammallee taanaan dhiisaa waan akkasii baataniin hojjetina. Yoo nama amanamaa ta'e nama fira kee obbolaa kee namatti amantu yoo ta'e irraan kanaaf hiriyyaadha jettee onlaayinii kanarratti wal barte jechuudha. Baatee faana hojii akkasiin hojjetiin eenyumayyuu haa ta'u bakka hamma nama sun amanuu dandeessutti jechuudha. Viidiyoon ani har'aa isinii qabadhee dhufe immoo viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Warraa bartu jedhee tana yaadagaa.
namni hammam akka namaaf ta'u jechuudha. Innaa viidiyoon korraa kana fakkaata turtii gaarii naa qabaadha.